ልታስገድኝ ነው አይደለ? ሊመቱኝ ነው አይደለ? አዩ ይሄ ሰርግ ከተሳካ እኔ ወዲ አሊ አይደል እኔ ሙባረክ አይደል ማልፍዳ ጀሪኛ ከሰን በለስ አትጅሩኮ አትጤር እኔ አንተ ወንድ ነህ የኔ አበላሽ ጅሩኮ ወርባቴ ጅራቾ ወርባቴ አንተ ወንድ ነህ ወንድ ነህ አንተ የኔ ሴት ነህ አንተ ወንድ ነህ Agadaagaha Saudi irraa gara Itoophiyaa namoonni birrii ergatu barbaadan gatii madaalawaa ta'ee fi haala saffisa olaanaa qabuun maatii keessan biraan kan isiniif dhaqqabsiisuu danda'u amaanaa online dubbisa. Teessoon teenya magaalaa Riyaad baankarraa Jiduuban gamoo lammaffaa irratti argamna. Lakkoofsa bilbilaa kanaan nu qunnama. Duwwaa 562 Duwwaa 7 haloo jechuu ni dandeessu. Lakkoofsa dabalataa kan WhatsApp Duwwaa 58 774 WhatsApp irratti haloo jechuu ni dandeessu. Amaanaa online. Akkam jirtu daawwattoota Oromaan mubeenarra hayyuu ni dhiitee miti dhukkuba isiin Saidoo naannessituuf daqiiquma 2 keessatti irraa baasen siinjee bar waan ajaa'ibaati bar ani duraan waa inuma shakke gurbaa kana jechuudha karaktera kan hundaa'u namni qopheessee waxamata kana Saidoof lafa kaa'e isa kana jechuudha mucaa kana jechuudha baguma shirri keessan ifa bahee jechuudha piraankis taanan dhugaas taanan shirri keessan dhibbaan dhibbatti ifa bahee jira daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan har'alee viidiyoo kanan qabadhee isinii dhufe isiniin dhaggeeffachiisa viidiyoolee hanga dhumatti isin komentii jalatti yaada keessan barreessuun dhaggitina chaanaalaaf namoonni haraataatan subscribe godha mubeen ajjeefamuuf akka doorsifamaa jiru afaan isaatiin dubbatee jira afaan isarrallee ni dhaggeeffanna yaada kiyyallee irratti kennadha isillee yaada keessan irratti kennattan mee viidiyoo ilaallee walitti deebina viidiyoo guyyaa darbee Saidii wajjin hojjetan gubbaarratti wabiini nafuudhaa fi jaarsa ergateen bideedet ani baay'ee jaalala keessa isan jireenya kee yoona dhibdee waan rakkoo qabaat meeqa dhibdaati jireenya nama meeqa dhibdaati jarri kun lamaaniyyuu tokkoma ija takkaan na laala naatu siniin jedheeti tana durallee dubbadhee jira aan gurbaa mubee jedhamu kana shakkeen jira yoo Saidoo mucayyoo tana fuudhe Saidoo fi mucaan kun walloluun isaanii hafa hin qaban jedheetiin jira Saidoon akkuma beekamu viidiyoolee dalagee ture jechuudha guyyaa lama moo akkana dura jechuudha akka wallolan garuu immoo 100% akka waliin loliin an ittiin amana jechuudha akka waliin hin lolin jechuudha keessallee beeku baadhu yaadaan hin wallaalu jechuudha dhiirti re'een elemtuu malaa waan baatu hin wallaaltu akkuma Oromoon jettu san jechuudha akka isaa waliin lolin immoo sammuu keenyattuu ni beeknaa jechuudha. Ani ko jireenya kee badee jira ayu ጭራሽ ሲቀርሽ no way አይደለም እኔ ለዛም ከሆነ ማለት ነው ቀጣይ ይሻለው አዩ Walgaggalaafata taatii sanii bar dubbiin amma illeen jireenya kan koo balleessite ani illeen jireenya kan keetiin balleessa akkana bar dubbiin laal walgamaa gamana bar haraashii wal fakkaattu lamaa walitti qotti walirraa deemta muudii ajaa'ibaatiin siin jee bar isamiti bar isamiti Saidoo hiriyaati Saidoo wajjin guddan waa baay'ee wajjin dabarsin waan hedduu wajjin argin maaltu waa eeganii kan dubbatu fachuudhaaf ni kan deemtan amma asirratti jechuudha wanni mucayyoon jette dhugaadha namni tokko gaafa gaa'ilatti seenuu deemu waan jiru hundaa waan lafarra jiru waan jireenya isii keessatti booda rakkoo fida dubbatee nama san hubachiisee gara gaa'ilatti seenu waan dhugaati garuu asirratti waa tokko hubadda immoo maaliin hubadda isaanummaanuu kun jechuudha yeroo isaan dubbatamee dubbima isaanii kanarraa waan isaa walitti deebisan kana mee ilaalaa isi ilaal dubbii dhugaatii fi dubbii sobaa beeke arraba afaanirra dubbii arraba irraa baatu irratti beektaa beek ilaal dhugaan gaafa onni irraa baatu arraba irratti mi'aayaa baatii jechuudha gaafa sobni immoo onni irraa baatu bushaayaa ba jechuudha fiixa arraba irratti jechuudha so hundumaafuu dubbiin isaanii waan asitti dhaabbatu deemtu miti mee viidiyoo ni dhaggeeffanna ammallee mubeen kun dhuguma rabbitti abbaa shiraati bara ati dhugumatti abbaa shiraa jennan abbaa shiraati bakka jechuun eega fuudhee eega gaa'ila godhate boodan haadha ga'uu ati maaliif amma ittiin taa'inni ilmaan qaba maal jechuu Saidollee dubbiin isaa asitti dhaabbatu hin deemtu Sumayyaatu Yaman irraa laal abaarsaa miti kakka ajaa'ibaa kana jimaa Yaman san dura keessee laal itti achi harutti jirtiin saayi Saidollee dubbiin isaa asitti dhaabbatu hin deemnu dhiisii jennee kadhannee dadhabne dhugaa dubbatuuf Saidoon michiyyoo 100% ni jaalate ni dhossa beekaaf Sumayyaa
mayyaaf sodaatee dhossa malee jechuudha bultii kantu badaaf dhossa malee dhibbaan dhibbatti ni jaallata akka miidiyaa irraa hin jaalladhu ani fedheetii miti dirqama waan ani yaadin tunatti ta'e maal jedhu sani no ni jaallata dhibbaan dhibbatti ni jaallata si galee garuu dhiisullee hin danda'u jechuudha amma qubeellan kaayameefi jira maatiin beekanii jiranii dhiisullee hin danda'u jechuudha garuu amma balaa guddootu gidduu kanaan dhalate kasan caalu immoo mucaan amma jechuudha bar wal ajjeesnaa jedhanii numa lubbuu wal baasuuf wal barbaadan jechuudha kun immoo walitti araarfamee jira na fakkaate guyyaa lama immoo sadi dura afooyina waliin jechisiisanii jiranii mubee abbaa shiraati ati dhugaa rabbi abbaa shiraati sa'idoon miskiinni kiyya umaan beeku yaman irraa fiigaa dhufeetu waxamada xamadamee jiru akka hantuuta waxamattee edatti galuutti waxamada keessa bu'eewoo hayyuu fi mucaa walii galanii kaaraktarii kana qopheessanii lafa kaayanii fi jechuudha ajaa'ibaa bar dhaggeeffadhamee mallee viidiyoo waa'ee nama odeessaatii ati kan jireenya kee jiraatu. Kajaa'ibaa gallatee na lauree qaawwa laftiin ni qarroo. Ayyuu tanagaa. Harki hanna bare doolutu soso'a jedhanii gaa mucayyoon duraan nama kabaluu barate isii sila amma Finfinnee keessatti jechuudha mana nama dabaadabbi yookaan mana boksii tokko mana kaaraktarii tokko banuutuuf irra jiraata ture sila bakka achitti maarshaal aartii abarsiistu bakka isiin maarshaal aartii illee kan addunyaarra hin jirre kan kabalaa qofaa jechuudha abarsiistu sila isiin achitti amma Adaamaa keessatti yookaan Finfinnee keessatti jechuudha mana akkasiisan sila Oromoo waltaatee dhaabuuf turte jechuudha maaliif kana jedhe yeroo hundumaa jechuudha isiin karaa nama kabaluutti fidde jechuudha namoota baay'ee way harkisi namoota baay'ee kabaluu barate waan jiruufi amma immoo kun dubbiin akkasii miti har'a daattuun jedhan akkuma dura osuma jettu galaanni fuudhee deemaanii jedhan isheellee nama akkuma durittiin kabalaa osoo jettu kabalaa harkisii kabalaa waan barateef jechuudha har'a immoo ni kabalamtee miti bar dhiitisuma dhiitamteen Finfinneerraa gara bishaan Abbayyaa keessa buutee bar tana buutee isiin argineen siin jachi buutee miila bakar waaree taate ajaa'ibaa bar laalamee waanuma isaa wal godhan usaati viidiyoo makanaa laala hanga dhuma. Taragagi. Umaan fide. Isa miti. Almatati. Isin terrau. Isin kamera orang binti. Isin guyyaa gara kamera orang. Adem. News hargan. Raga abbaa shilaa ta'uu kan keessa agarreera. Ayu taragat. Ayu tasgabba. Ela amma beekaa kufee darbii keessatti kufee Aku ishi taragagi. Ati yoo hunda humnaan hin deemne. Humnaan hin hinnati. Maaliif kana goote maaliif kana jette. Jechuun amma booyisisii kun dhugaa jettanii yaadaniisin soba kun dhugaa miti jechuudha. Gana mucaan bar gana dhiitoon bar biyya keessa gadisii dabarsuu deema yaamma maal bochii miti namni innillee nama ilmoon dhiiraa darbii sanganaatiif kufaa jechuudha hin kufu jechuudha. Garuu ni jira miire kuni waanuma beennu sani jechuudha osuma beennu waliin akkuma sareen jette jedhasanii akkasi dubbiini haa ta'u namni Saidoo kabaju immoo hiriyaa isaa isa duuba dhufee akkana haasofsiisa yookaan iyyisiisa no kuni soba Saidoo kabajuun jedhamu kabajaa Saidootiif lafatti hin kufne mubiyaati amma jechuudha kaameeruma keetiif viidiyoo maqaan keetiif lafatti kufte malee daawwattootaaf kabajamtoota yaada keessan komentii jala barreessa viidiyoo laayik godha akkasumallee mee viidiyoo amma galaal ni kolfitanii miti ajaa'iban siin jebar ganaa waan mubeen godhuu deemu ayyuu ni argita irraa kafaluu deeman kan isiin Saidoo dhiittesanii waa'ee keessan waan baay'ee dubbachuu dandeessan ture ati garuu inni na fuudhuudhaaf jettee obboleessa koo nama wajjin guddadhe nama waan baay'ee irraa eegu nama gara fuulduraatti wantoota baay'ee wajjin hojjedha na hojjisiise jedhee yaadu nama jireenya koo jijjiiruu danda'a jedhee yaadu wajjin walitti na buusta obboleessa kee immoo darbee Saidoo rakkoo qabu tole weel shaafuu dhumni sentini jedheera dhimma isaan keessaa ba'ee jiran amma gaasirratti jechuudha Saidoon jechuun nama jireenya kan koo jijjiiruu danda'u osoo akkas taate jechuun karaktera kana hundaa'uun qopheessuuf dhugumatti akka afaan hin jettu kana jechi ati afaan hin jettu kun osoo onnee keetirra jiraate dhugumatti sammuu kee keessatti seef ta'ee jiraate mube karakterii akkasii sana obboleessa ofiitiif hin qopheeffamu dhugaa rabbii dhugaa walitti himnaami jechuun Saidoon nam beeka gaafa inni biyya galu hojiitiif biyya gale jechuudha dhimma biyya galeef qaba jechuudha garuu amma dhimmi sun hundinuu lafatti hafeeti dubbiin kun ajandaa ta'e ajandaan qilleensarraa kun lafarratti illee dhugaa ta'e achitti yeroo isallee gubaa jira jechuudha karaktera kan hunda kan qopheesse si jechuudha waxamada kana hunda kan lafatti qopheesse si jechuudha michiyyoo wal ta'eeti jechuudha daawwattootaaf kabajamtoota mubeen afaan isaatiin akka waan obboleessi hayyuu isa doorsisaa jiruu fi jireenyi isalleen akka kanaaf jedhee diigamaa jiru afaan isaatiin dubbataa jira meeni dhaggeeffanna jechuudha amma isin dhaggeeffachiisa waan inni jedhu dhaggeeffadhaame አዩ የኔ ህይወት አበላሽተሻል አይደል? የኔ ላይ ተበላሽቷል አይደል? ልታስገድኝ ነው አይደል? ሊመቱኝ ነው አይደል? አዩ
ይሄ ሰርግ ከተሳካ እኔ ወዲ አሊ እኔ ሙባረክ አይደለም ማልፍዳ ጀሪኛ ከሰን በለሽ አትጅሩኮ አትጢራ አንተ ወንድ ነህ የኔ አበላሽ አንተ ወንድ ነህ ወንድ ነህ አንተ የኔ ሴት ነህ አንተ ወንድ ነህ ሰቢ kana qawween jeen kuno dhiirri kakkana kanala kabalamurra kabalu wayya dhiiturra dhiitamu wayya yeta baatu efa duriyati bicha nama kabalta amma kasirra jiru kasirra dhiira amma sitti dhufela kuno anawar itti xiqqeessite baga dhiitte bo yeta baatu maaluma bar azanu keessanii bar yeroo kana dhaggeeffanne yeroo san amma kun dhiitisa miila kiyya wallahi miila kiyya jetti sobdee laal mucaan miila hundiinne beeka suuta jedhaati kaameraa ilaala hin dhiinne mucaan akkanuma miila birarra baase malee hin dhiinne kabalaa bichaan dhaye malee kabalaa gaasanii harka Saidootii fi harka Yaasuu biraa irraa kafalee fi malee waan biraatii miti dhiisa jechuuni mudii bareedaadha itti fufa hedduu bareedaadha garuu nama shawwatuu hin dandeessan sammuu namaa attaa godhuu hin dandeenye jechuudhaan gammatti sirritti sila sammuu namaa kanatti yaaddanii sammuu namaa hatuuf yaaltanii sila baay'ee gaariidha garuu hatuu hin dandeenye dandeettii ittiin hattan san ammallee tireeningii godhaa jirta waan ta'eef irra deebiin ammallee yaala jechuudha sirritti irra deebiin muuxannoo fudhadhaa jechuudha sammuu namaa akkaataa itti hatan jechuudha namoota muuxannoo qabanirra muuxannoo fudhadhaan isiniin jaa. Kophee baafadha kaballaadhaan namatti deemta isa miti amma dubbiin ijoon jechuudha ati waan barbaadde gochuu dandeessa otoon si duqeessa akkan woknii buunaan beekan namtaa saraaqaalle lazzaan hojiin sabsabbeen maqammata'u ayyu jireenya kootu baduu deemaa jira. Ani wantin ani barbaadu isa bira dhaqee maaf odeessite. Kun dhaga'amu isaan oolu maaliif jedhe Saidootiin ani si jennee ganda kanatti waliin guddan akka ati jaarsa ergite immoo uummanni hin beeka uummanni ganda kanaa hin beeka booddee deemanii taasisuun isaan. Mucayyoon karaa tokko sirrii jirti waan jira hundaa'u eega gaa'ilan dhaabadha jette abbaa manaa isii kan gaa'ila waliin dhaabbatuuf deemtu sanitti waan jira hunda himuun dhugaadha. Mubeen immoo maaf itti himtaa maaf jechuun kuni dogongora maa itti himtaa akkasumallee maaf hubachiistaa inni kun eega si fuudhe booda naa hubatu jechuun kuni dogongora jedheetiin fudhadhaani. Dabalataan immoo osoo ufii jaallatu iyyuu immoo hiriyyaa isaa nama dhugaan jaallatu piraankii goonaa kana jedhee mootummaa akkasii san qopheessee nama itti erguuni dhugaa rabbi baay'ee sheemiidha. Hundumaafuu dubbiin Saidoo guyyuma guyyaa wanni haaraan gadi baa deemti. Amma immoo kan kana caaluun kunuu dhufee jiraaji kan Saidootu beeka waan dhaaba qabaatii miti yookaan waan dhuma qabaatii miti jechuudha. Dubbii Saidoo jalqabaa fi dhuma isaa nan wallaalee dhugaa dubbatuuf jechuudha. Kan mucaa kanaa immoo amma kasan caalutu dhufaa jira jechuudha. Gaafa amma eegaa viidiyoo amma boodan waraabamu hin ta'in malee yoo taate viidiyoo nama boodan dhufu usaatiin eegaa obboleessa hayyuutu mubee dabaaddabe yookaan mubee tumsiisee yookaan mana hidhaa buusisiisee jedhanii viidiyoo waraabuu deemanii hin argitanii amma isaan lamaantu wal lola amma Saidoo fi mubee wal lolami booda obboleessa hayyuutii fi mubee wal lole jedhaniituma viidiyoo gadi baasuu deeman na dhaggeeffadhaa usaatii waan hin jedhe kana viidiyoo kana seef godhadhaatii na dhaggeeffadhaa viidiyoo amma boodan gadhiifamuu jechuudha. Wanni kun piraankii ta'ullee jechuudha waanuma yeroo ammaa kana lafarratti deemaa jira yeroo ammaa kana namni ittiin wal godhaa jiru bultii namaa ittiin balleessaa jirutu karaa kanaa jechuudha. So kanaaf waan akkanaa kanarraa osoo of eegganii baay'ee natti tola jedheetiin abdadda daawwattoota kiyya namoonni chaanaala kanaaf haaraa taatellee sabiskiraayib godhaatii maatii keenyatti dabalama. Akkasumallee waan isinitti mul'ate komentii jalatti barreessuu hin dagatinaa viidiyoo laayik godha akkasumallee viidiyoo kana sheer waliif godhuu hin dagatinaa isiniin jedha. Viidiyoon har'aa goolabameera viidiyoo itti aanuun hamma walitti deebinutti nagaa ta'a.